ajab baay'een keessan kan barbaadan garuu kan hin beekne. Innis maal inni weebsaayitii yookiin appilikeeshinii dabalataa tokkollee bilbila keessan irratti osoo hin caanne viidiyoo gara audiyootti akkasumallee audiyoo gara viidiyootti akkamitti jijjiirraa kan jedhudha. Isteeppii lama qofa na hordofi gara viidiyoo gara faayila keetii seeni. Ergasii viidiyoo gara audiyootti jijjiiruu barbaadde san filadhu. Viidiyoo barbaadde san haala kanaan erga filattee sarara sadeen kanarra tuqxee riineem iddoo jedhutu hidhu. Kan booda gara dhumaatti dhuftee MP4 kan jedhu kana qofa foorii kana sadiitti jijjiirra. Dhumati. Ammallee deebitee isa kana gara viidiyootti jijjiiruu yoo barbaadde sarara sadeen kanarra tuqxa riineem jetta. Ergasii gara dhumaatti dhuftee MP3 kan jedhu kana qofa fooriitti jijjiirta. Kana jechuun faayilli tokko dhumarratti .mp4 yoo qabaate viidiyoo bakka bu'aa, dhumarratti immoo .mp3 yoo qabaate audiyoo yookiin immoo saawundii bakka bu'aa jechuudha. Kana beeknee fayyadamuu danda'uu qabna. Chaanala keessan kana like, subscribe godhuu nu jajjabeessaa. Yeroo itti aanu maal tokko isin hojjetamu koomentii irra nuu kaa'aa. Galatooma, fayyaa nagaa ta'a, badhaadhaa.